Akkam jirtan daawwattoota chaanaalii koo odeeffannoowwan adda addaa isin dhageessisuuf qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumuraatti waliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Baatiiwwan jaan darban biyya keenyatti industiriiwwan haaraan 1536 hojii oomishuu akka eegalan ministeerri industirii beeksiseera. Bakka ministeerri muummichi Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad argamanitti kaleessarraa eegalee qorannoon raawwii hojii kurmaana lammaffaa bara 2016 gaggeeffamaa jira. Ministeerri Industirii Obbo Malaakuu Allabal qorannichaan dameewwan dinagdee xiyyeeffannaan ilaalaman keessaa industiriin tokko ta'uu himuudhaan dandeettiin oomishuu industiriiwwanii laafaa ta'ullee sosochii Itoophiyaan yaa oomishituutiin bal'inaan gara oomishuutti akka seenan yaadachiisan. Haaluma kanaan tarkaanfii sosochii kanaan fudhatameen dandeettiin oomishuu industiriiwwanii gara 56.4tti ol guddachuu himan. Faayinaansii meeshaalee dheedhii humna namaa walitti hidhamiinsa gabaa elektirikaa fi bu'uuraalee misoomaa biroo gama guutuutiin rakkoolee mudatan furuudhaan dandeettiin oomishuu bara bajataa baatiiwwan 6 darbaniitis galii doolaaraa biliyoona 1 argachuudhaaf karoorfamee doolaara miliyoona 900 fi doolaara miliyoona 94 milkeessuudhaan dhibbeentaan 93 raawwatamuu himaniiru. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa investimentii industirii irratti akka bobba'aniif karoora qabameen abbootiin qabeenyaa 127 gahan gara hojii investimentiitti galuu isaaniis himaniiru. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa 1490 gahanis hojii investimentii irratti akka bobba'an himuu isaanii kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Jilli ittaanaa Itamaዦor Shuumii Zaambiyaa Meejar Jeneraal Joofaar Choogiin durfamu kolleejjii loltummaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa daawwateera. Daawwannichi walta'umsa gama hundaa uummattoota obbolaa biyyaalee lameenii gidduu jiru cimsuudhaaf kan tumsu akka ta'e himameera. Miseensonni garee jilaa kanaa wayitii daawwannaatti Itoophiyaan fakkeenya bilisummaa uummattoota gurraachaa ta'uu ishee muuxannoo loltummaaf dandeettii faayidaa qabeessa ta'uu akka argatan dubbatan. Jaarsa loltummaa Zaambiyaan gaggeessituufis dandeettii caaluu kan horatan ta'uu himuudhaan simannaa Itoophiyaan taasifteefis galateeffataniiru. Ajajaan kolleejjii loltummaa raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Bultii Taaddasaa gama isaaniitiin kolleejjichi biyyaalee Afrikaa akka mana isaaniitti akka dhufanii itti baratanii fi dandeettii akka itti horatan dubbatan. Kolleejjichi barnoota loltummaa fi beekumsa caaluu barachuu kan barbaadan akka simatu himaniiru. Adeemsa baruu fi barsiisuu irratti Birgaadeer Jeneraal Bultii Taaddasaa jila Zaambiyaaf ibsa kennuu isaanii odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaarraa argame mul'iseera. Sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan qopheessuudhaaf sochii hanga ammaatti taasifameen buufatawwan garaagaraatti biqiltuuwwan biliyoona 4 fi miliyoona 800 qopheessuun akka danda'ame pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa beeksisan. Pireezidaanti Shimallis mootummaan jijjiiramaa ijaarsa dinagdee magariisaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamatu dhimma ijoo taasisuudhaan socho'aa akka jiruu fi milkaa'ina kanaafis hojiiwwan eegumsaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti bal'inaan bobba'uu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin mirkaneessaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatis gama tokkoon hojii misooma sululaa gama biraatiin ammoo hojiiwwan sagantaa ashaaraa magariisaa akka toora xiyyeeffannootti qabatee socho'aa jira jedhan pireezidaantichi. Boruma akkanaan barana sagantaa tajaajila lammummaatiin lafa hektaara miliyoona 3 fi 300 irratti misooma sululaa hojii eegumsa biyyee fi bishaanii raawwachuudhaaf karoorfame. Kana keessaa hanga ammaatti karoorichi dhibbeentaan 98 raawwatamuu himan. Sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan akaakuu adda addaa biliyoona 5 fi miliyoona 500 qopheessuudhaaf karoorfame dammaqinaan hojjetamaa akka jirus dubbatan. Sochii hanga ammaatiin buufatawwan garaagaraatti biqiltuuwwan biliyoona 4 fi miliyoona 800
dhibbeentaan 87 qopheessuun danda'ameera jedhan. Yeroo hafanittis karoora qophii biqiltuu qabamee milkeessuu cinatti hojiiwwan iddoo dhaabbii biqiltuu GPS'n adda baasuu fi boolla qopheessuun cimee itti fufuu akka qabu hubachiisaniiru. Qonna arfaasaa fi gannaa bara oomishaa 2016 fi 17 milkeessuudhaaf ogeeyyii fi gaggeessitoonni qophii cimaa taasisuu akka qaban biiroon qonna Oromiyaa dhaameera. Leenjiin leenjistootaa ogeeyyii qonnaaf qophaa'ee kan marsaa lammaffaa Adaamaatti kennamaa ture xumurameera. Waltajjicha irratti hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu kallattii kennaniin milkaa'ina hojii misooma qonnaa irratti argamaa jiruuf ga'een ogeeyyii fi hooggansaa damee qonnaa olaanaadha jedhaniiru. Beekumsa ogummaa fi teeknooloojiidhaan deeggaramuudhaan oomishtummaa qonnaa guddisuudhaaf qophiin cimsuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Kana malees inisheetivoota qabaman milkeessuudhaaf ogeeyyiin qindoomina olaanaadhaan hojjechuu akka qaban obbo Geetuun dhaamaniiru. Qophii qonnaa arfaasaa fi gannaaf taasifamuu cimsuudhaan galmoota hojii qonnaa irratti qabaman milkeessuuf fayyadamtummaa qonnaan bulaa fi horsiisee bultootaa milkeessuuf xiiqiin baay'ina qulqullinaa fi saffisaan hojjetamuu akka qabus hubachiisaniiru. Meekaanaayizeeshinii qonnaatiifis xiyyeeffannoo kennuudhaan qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni qusachuudhaan jijjiirama barbaachisu akka fidan tumsuu akka qaban dhaamuu isaanii odeeffannoon biiroo qonnaa Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Oromiyaatti bara oomishaa 2016-17tti lafa hektaara miiliyoona 12 caalu misoomsuudhaan sanyii akaakuu garaagaraa irratti facaasuuf akka qophiin taasifame himameera. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Alakuu Abbootti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 7 darbeera. Kana malees balaa mudateen namoota 10 irraa miidhaan cimaan namoota 4 irra immoo miidhaan salphaan akka ga'e waajjirri poolisii aanaa Sayyoo beeksiseera. Sababiin balaa kanaatis konkolaataan fe'umsaa aanaa Anfiilloorraa buna kuntaalas 60 fe'atee imalaa ture. Fe'umsa isaarratti namoota 30 yaabbachiisuudhaan gara magaalaa Dambidollootti imalaa utoo jiru balaan garagaluu akka mudateen himameera. Namoonni miidhaan cimaan irraa ga'es hospitaala Riifiraalaa Yuunivarsiitii Dambidollootti wallaanamaa akka jiran waajjira poolisii aanichaatti qindeessaan nageenya tiraafikaa Inspeektar Gitaahun Nagarii himuu isaanii odeeffannoon koominikeeshinii godinicharraa argame mul'iseera. Hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniif isin yaadachiisa. Waan hordoftaniif galatoomaa nagaatti fayyaa ta'a.